Ashama kabajamtoota fi jaalatamtoota hordoftoota chaanaalii YouTube jalatti argamtan hunduma keessan nagaan waaqayyoo lafaa fi mana jirtan tisiniif haa baay'eetu isiniin jedha. Warroonni mana kootii faarawwataa ta'an like share subscribe gochuun karaa maatii kootiitti dabalamaan isiniin jechuu jaaladha. Warroonni maatii kootaa ta'an hanga guyyaa har'aa faana jirtan immoo guddaa galatoomaa isiniin jechuu jaaladha. Videoon har'a qabadhee isiniif dhiyaadhe. Sorry bakka hojiitillee jira sagaleen illee seenuu hin oolu. Sagaleen illee yoo seene dhiifaman isiniin jedha. Anna bakka suuqitan jira jechuudha. Namoonni bilbila wifi wantoota garaagaraa bakka silkii kabarii kan gubbaatis screen kan alaatis immoo wifi kan siniif hojjechuu didelee neetworkii na biraatti bitachuu dandeessu isiniin jedha. Inni biraa bilbiloota immoo YouTube gatii meeqas akka ta'e yeroo biraa viidiyoo siniif waraaba jechuudha. Amma garuu baay'ee natti hin tolle. Waan hojiirra jiruu fi namni biraa na bira hin jiru sila siniif waraabee tokko tokkoon meeqa akka ta'e isinitti hima. Inni yeroo biraatii fi tokko isaatiin isinitti hima. Warroonni immoo YouTube namaaf hookaanii wantoota garaagaraa bittanii erguu barbaadan hoo jiraatan ta'e gara keessattiin na dubbisuu dandeessuun isiniin jedha. Inni biraa bilbilli Samsungin illee hin jira. Samsungin yaa ni beektu guddaa xiqqaa makakkalanyaa akkasii kan keessi isaa 1632 128 illee inni jira. Inni immoo YouTube kan 128 kun kan kaameraa 4ti. Kan kaameraa 3tis jira, kan kaameraa 2 illee jira. Darajaa qaba jechuudha. Inna kan kaameraa 4 kuni mallaqa asiitti jechuudha. 18,000 hin jira, 9 walakkaa illee hin jira, 17 walakkaa illee hin jira, 17 walakkaa jechuudha. Warroonni akkasiitti illee barbaadan hoo jiraatanii namaaf immoo YouTube kasixoota waan tokko bitanii namoonni erguu barbaadanii hoo jiraatanii gara keessatti na dubbisuu dandeessu isiniin jedha. Inni biraa suuqiin kookinoo bakka kan teebilii akmarii kana achi kan barri mastaawotii 3 kanaadha. Inna yaa meeqan bantee akkamiin bantee jechuun keessan hin oolu. Xinnoo turee jira hagam banee amma garuu meeshaa tokko wantoota tokko nutti dabalee hagan dhufee malee xinnoo tureera. Akka ammaatiin odoo ta'e yaa baay'ee ulfaata. Haa ta'u garuu kan biyya ofiitii fi maal ofiin jibban Oromoon jedhu san waan ta'eef jireenya waan ta'eef homaa gochuu miti. Warroonni galuu barbaadan soo jiraattan immoo jireenya biyya keessa maal jedhanii nama sodaachisu waan ta'eef hin sodaatina. Gara biyya keessanii Rabbiin nagaa sinaa galchu waan nagaan galuudha. Yoo nagaan galan immoo YouTube homaa inuma hojjetanis inuma jiraatu. Inuma jiraatanii jireenya akkuma abbaan itti jiraatee fi akkuma abbaan itti qabateedha waan ta'eef inna sodaatina isiniin jechuu jaaladha. Na viidiyoon koo har'aa fi isiniif qabadhee dhiyaadhee kana fakkaata. Inna baay'ee sinatti mijatu sababa san viidiyoo holirraa kutaan hojjechaa jira. Inna dhiifaman isiniin jedha babbadeen deebi'aa akka yeroo achi tiimitiin beektu sababanii turkiitiinis ol qabate. Warroonni immoo YouTube wifi fakkeenya fi achi bittanii faa yeroo dhuftanii asitti warroonni sin didu hoo kan jiraatu ta'e fiddanii mungkin keessan na dubbiftanii tin jechuu dandeessan tolchisiisuu jechuudha. Yookaan neetworkii asitti wanta itti qayyarantu jira.
qafoo achi bitanii to yeroo dhufanii qafoon tokko tokko hin hojjetu asitti maaliif niitoorkii barbaada jidduu bakka tokko tokkotti wanta itti caanantu jira waan ta'eef wantoota akkasii inni biraa bilbila namoonni barbaadanii namaaf sixootaa erguu waan tokko tokko namoonni barbaadan yoo kan jiraattan ta'e bilbila koo koomentii jalatti isiniif barreessa gara keessatti na dubbisuu dandeessani. Inni biraa hojiin koo kana fakkaata yoo sanuura galgalaadha kanan galu iddoo manaatti irraa xinnoo yoo iddoo manaatti tagaasi hundaa awwannoo miti waan ta'eef ifoo namuma hojjetetu harkuma xaaree fi lukuma deeme keessa waajjira malee namni taa'ee teessumni umrii fi carqii fixu malee bu'aan qabu waan ta'eef inna warroonni hojjechuufis yaaddan jiraachuun mala hin sodaatinaayi. Warroonni mooyyituu biyya namaatiis akkamiin galla jireenya akkanaa maal wantoota garagaraati jedhamu waan ta'eef hundumaafuu rabbi jira waan ta'eef sodaatina kottaa galaa karaa biyya keessanii warroonni galuu barbaadanii jechuudha. Warroonni hojjetachuus barbaadanii immoo isinitti haa tolu iddoo jirtanitti hojiis madaamiti isinii haa laaffisu madaamillee garaa isinii haa laaffisu isiniin jedha. Jajjabaadhaan isiniin jechuu jaaladha. Anna warroonni immoo mana kootiif haarawaa taatanii like share subscribe godhaa wal jajjabeessa keessafuu ijoollee biyya keessa dhugaa rabbi baay'ee ulfaata viidiyoo tokko gallakkisuudhaaf asitti immoo gaduu nan lakkisiisu bakka wantooti jechuudha bakka asii hin hojjetu qafoo kiyya irratti manumatti yoon karaa manaatti deebi'ee dhugaa viidiyoon daqiiqaa 10 sa'aatii 3 sa'aatii 4 sadii gadi isseenu jechuudha. Garuu gizee nama fakkeenyaaf achi jiru sanii isa daqiiqa 10 kana dhiisati kan daqiiqa 20 yookaan 25 ara walakkaa sa'aatiitu fudhatu jechuudha. Sababa neetworkii irraan kan ka'e baay'ee nama dhiphisa akka yeroo achitti gadi yeroo viidiyoo gallakkifatanii dafee toseenu sanii miti achitti wifiinis gahaa waan ta'e inna kanaafuu warroota biyya keessa jiranii anallee ta'e nama biraatillee ta'e kan ganaa galus ta'e hundumaayyuu jajjabeessaa isiniin jedha. Nutis warroonni biyya keessa jiru haga dandeenyuun sinoliin jirran isiniin jechuu jaaladha. Hundumti keessanuu wal jajjabeessaa wal bira hin tarina. Inni akkasiniin jechuu jaaladha. Warroonni immoo YouTube bilbila barbaadan Samsungii ta'ee Samsungii Galaxy kan 16 jira 32 jira 128 illee jira Lenovonis jira Huawei's jira hundumtuun jira bilbilli wanti barbaadan yoo jiraatu ta'e wifiinis kan harkaatis kan manaatis screeniin kan alaa kan keessatiinis wantoonni barbaadanii naaf bilbiluu dandeessuun isiniin jira bakka barbaadanitti isiniif ajajamuu dandeenya. Inni akkana isiniin jedha yeroo biraatiif immoo suuraadhaan viidiyoodha isinitti argisiisa jechuudha. Bilbiloota akkamii akka jiru Samsungii kan kaameraa 3 kan 4 hundaa isinitti argisiise isiniif hojjedhaa isiniin jedha. Agarsiistuu fayyaa nagaa ta'a viidiyoo kana like share godhaa. Guddaa galatooma iddoo irratti fayyaa